achi nu baqatan bakka san deeni san dhabne kana ka beera wal dabeessatu maali kana bar sodaatu risi wallahi dhiirataate manni marmara deebisanii manni qaalisanii tamam silaanii fi arraan tan achi tatteessanii nu eeggatanii achitti dhiini kasan dhiiga saree ta'a tamam afaan banaa olta miidiyaa gubbarraa ol baatanii miidiyaa gubbaa afaan banaanuun faayidaa hin qabdu tamam asbaatii akka dhiiratti yoo sodaatti hin qabaachuu baattan asbaatii namni wal faama dhiira taanaan dhala dubbachuu osoo hin taane dhiira akka teessanii ni jirra nu dubbadha asbaadha barka nuti waan qabdan sani mikuusa waan qabni isinii fuunee isin garsiisa namoonni tana dhiisati abdiif kaalid nutis nama lamaami koota minutti wal faama yoo dhiiruma dhugumaan dhiira warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun ho'aa iddachaanis jala deebinee jirra arraan tana urjifa maaliin deebin jechuun keessan hin oolamu asumaan kan nu daawwattan ta'a salaamta gaafatu ashama harkafuun assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi daawwattoota urjiitu akkam jettan fayyaa keessanii akkuma urjiin jette kinoo arralee deebinee jirra waan nuti deebineef moo nu hordofaa nu faana turaa isiniin jenna salaamta gaafatu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtanii hordoftoota daawwattoota urjii tu akkam isin mirkaana qabdanii arra iddachaanis jirra maaliin dachaatan jechuun keessan hin oolamu akka nama nafi akka dhiireef isaanii isin dhiira dhiisi nadhoon geessanii akka nama dhiiraa takkaati dhaabbatanii fiidoo nuti eete gadhisne dhaabbatanii fiidoo nu maranii nuti nama sodaasne qabu miti dhiirummaa qabaannaa fiidoo teenya gartanii jirtanii maaliif nu dhufna isaan nama gartee nuti sodaa isaanii qabutti fakkaatte bar yaani ati khaalis isaanii ni beeta khaalit fadhiidicha fattaala ka bar seeruma fattaalati barkaas laal ka dhiira taate kaalidiif abdiin ka dhiira taate maanuun eegina isin dawwannee eessa jirtan mana keessan dhufu telefoona maa kaasu nu eega akka isin jennu telefoona maa kaasu dhiira taanaan telefoona kaasutti namni jechuun nama wajjin haasaa fattaalummaa isin garree jira sodummaa isin sodaatudha akka isin sodaatu taane isinirratti naqaanii jirra duraayyuu isinirratti naqaanii jiru osoo dhiira taatani jechuudha manaan deemtani nutuu ka mana keessanitti dhufutti jiru jechuudha silaa koottaan hun jettan jechuudha telefoona waan isinirratti dawwalee sodaasanii fi miti nuti sodaasan qabaachuu dhabuutu gartee mi tamam telefoona isinirratti nu dawwalchise malee dhufnaanis telefoona kaasuddanii isin dhufnaanis manaa isin garree tamam sodaatudha malee isin silaa sodaatanii qabaachuu baatanii huusii hasa yaatan sodaatu huusii hasa yaatan dirrettis baadhaati gartee namni dirree walfaa osoo sodaatuu baatanii dhiira taatani jechuudha nu eeggatan akka nuti isinii dhufnetti jechuudha isin warri urjiin akka nama obboleessan qabnetti urjii roorisaa turtan ni jiru obboleeyyan urjii hayyee wala gada obboleessa gana akka jeebsee akka isinirra deemudha ta'a mataa asirraa dhabamsiifne walii kaasiin keessaa asirraa isin dhabamsiifne malee tana booda wala gada warri urjii rooriftan dachaane jirra ni jirra obboleeyyan urjii hayyee karuma feetanii feetaniinu koota waliif jirra nuti akkuma laalgaa bar nuti isinuu tuffanne bar isinuu tuffanne wooma isinirra haasuu abootuun dhiira dhiira akka beeraa wartumaa nama baqatan maa bakka nama beelan ta'e nama eegganne dhiira bakka yaati telefoonni kaasan namarraa gisee namni qophaa isinii dhufe dhiira miti wala garraa tana booda hayyee as gubbaatee miidiyaa gubbaratti maqaa nu balleessan mee yoo sodaatanii qabaachuu baattanii nabbootaa isinii wassafaatii kotta mee bakka dhiironni kottaadha bakka isin jirtu isinii dhufna manuma sanitti aanuun galu jiraati naanna san kottaati haaraa nan galu san kottaati naa dawwala aanaatutu gartee gabbee isin fuudhee manatti galchaa san booda wal faamna nuti yumiti mee urjiinu isin haawasa tokko hottame urjiinu ana isin wasa asbaasa waan hin qabne yoo bakka nuti jiru dhufuun sodaattan bakka jirtanii nu eeggadha isinuu dhufnachitti sodaata isin hin qabnu nuti biyya tana keessaa isin yaafna bakka dhalatanitti isin dachaafna wal beena waan taaneef Insomni ara dawalee urjii wajjin eeti mana nu eega jennaan yoo nuti mana nu hin jiru. Ati kana duraan gara miidira kana sirrii jiru natti dubbatu wala bulisee. Yaani nama meeqa akkamitti dhiira maaliif gartee dubbina irraa haati akka namni sitti roorisi jiru kana jira kana. Tuffannee kana na himne. Ati dhiiraaf dhalaa yaani ati dubbina irraa haati hin qabbanoitu dhiira maaliif fittaa maali naan jee nama hedduutu wanti naan jee sanumaaf jecha nan cal jechuun jira mene isaan akkana nama hin qabne gartee mi aan dachirraa magar namarraa daladde ani immoo namaati. Awna sila mamsuuta wala garayye urjii duuban jirra nu laala no gartanii miti ligabdi nama isin garsiisuudha ta'a obboleessa kana laala isaatu isin irraa kafale isa tokkicha tamam ani numaa gartee mi na tatiyyaatti dhiisaadhaati isaa isin irraa kafale isin garsiisuudha ta'a tamam akka inni isin sodaatu yoo biyya tana keessaa yaamne la dhiisa yuume kana booda wala gara ka urjii dhalaa ka urjii mucayyoo tana ta dubaraan dhiyeessanii isa namni isin sodaatu dhiira nu maal jettan namni dhiira maal dhalaa sodaatan isin beekna ayyo aslaadhi sodaa qabaachuu baatu bakka nuti jiru dhufu yookaan bakka jirtanii nu eeggachuudha
Wala sana. Akkasittu wal faamna uleen isin agartana dura akkasin na tumtan sanii fi hidhaan isin hiitanii akkas na tumtan sun takka takkatti sirraa kafalaa isin faaftee Dachaan isin ol deebii viidiyoo maruu dhabu biyya kana waan inni sodaadhee manatti galee mana taa'u jiru isin fakkaateemi an sodaatanii fi miti kanii viidiyoo maruu dhiisallee maaliif jennaan as ol beef as gubbaa afaan banaa oluun fadhu tamaam isinirraa kafaleetin sanbooda erga isinirraa kafaladhe booda ol beef viidiyoo mara jeeti erga isin ol baatanii ammoo nadii isaanii illee tana durullee isin kadhachuu jira nadii suuddanii ol baatanii afaan banu jirtaniimi ammoo haga afaan bantasan neegaddaa isiniif hin dhufa haga sana ammoo ga'uun dhabinaa qofa bas viidiyoo gubbatti ol baatanii kennachuu tanaaf yoo viidiyoo tanaaf duniyaarraa hin dhabamin isin agartana warri yoo dhiira taatan mush viidiyoo gubbara miidiyaa gubbarraa iyyuu miidiyaa maaf ba'uudha malee abdii yeroo haalit yoo inni gaddee miidiyaarraa isin galchine yoo inni akka isin qilleensarratti ol baatanii viidiyoo takka arra booda hin marre isin hin goone annamaa miti na arkuraatessa anuma urjii anuma dhalaatan garteemi tamaam na arkuraatessa ol baatee sirriitti isa arrabsee galteemi tamaam video ida arke barse arrabsi jira ina arrabsi jira abdi na arrabsa mi abdi alla qaama guddina waa ifseeteus qaama guddina waa ifseeteeti ne dhisitti abdi yoo dhiira isa qallaa gartee qallaa akka sibiila siif dhufa taa'ee gaddu isa kana bara yoo dhiira taate maa manatti nanee maa mana keetiin nanee gina mana kaaliditti kaalee isa bira jirtaa mi kaalidi sila akkasti gartee miskilee foo kan keelaa sila jiraa keetii midoo keetii namni isaa saricha saricha argaa sareessi beeka dabeessa barse iruma dabeessa tokko eeqa nuyi akkamatti afaan akka dhiiraa godhatee boodana nama bakata maal dhiira taate yoo isin isaan kafalamin awoo nuutu beera ka keessaniiti haa isin dhiira ka beeraati maa nama bakattan dhiira taanee bakka teessanii nama eeggachuu yookaan bakka namni jiru namaa dhufu dhiira taanaan akkasuma beena kan nuti dhiira akkasuma beena dhiirri miidiyaa gubbarratti akka dubartii iyyaa osoo ooluu hin taane walii qaxareeti walii baya jechuudha akkasitti wal faama gaa dhiira akka beenutti jechuudha garuu isin dhiira miti miidiyaa gubbarraa akka waan hin gartee waan isaan na godhu turan san tamaam san an irraanfadhee dhiisee isiniif fakkaattee ammadaa garaa kiyya kun nama daala. Kana booda biriitii kanaa sii jira itti dhiisi waa isaanii kana bakki isaan jiran bicha bakki isaan jiranitti itti dhaga yookaan bakka waan hin beekne na geessu. Mana Khaalidin eeggadaa jeetiin eedda viidiyoo gartee maree gadhiisee isaanii. Maree gadhiisee as baasa laati dhiire as baasu tiimta sana as baasa akkana sodaa isiitiif gartee as baasa na laala sanboo. Sanii miti. Kan isin fiddan takka hin jiru laala. Dhiirti isaanii tokko dhalaan isaanii maal gaafata dhalaa nama fidan. Kan dhiirti isaanii tokko waa tana. Dhiirri isaanii tokko dhalaan ga'u dhalaan. Baqara. Aboo isin hundaafuu. Isin nama ummata saree bar saricha isin jee saricha qabdii adii ta'e adii ta'e jira ooftu kana. Saree siiti ati isaa hungeessu tamaam isa laa cinaa isaan geessu. Saree ol baatee nama narrabsiisa afaan qabdaa afaan qabatee yaa abdii yaa boca yoo dhugama dhiira taate naafsa tooni anaanii gaddeemi. Siifin bayaa siidaa wasa nyaatiti. Naafsa toolfaama. Ammoo ati arraba kana arrabsitu kanaafi tatana dura na godhu turtan waan isin isa seetanii misin takka takkatti dachaa godhee isin raafa falaati yookaan koottaa naa wasafaa gootaa jirtanii yookaan naa isin wasafaa koottaa nan sodaati jaabnaaf illee himuu diddanii telefoon isin dawwalan nanaan kaastan bakka isin jirtan dhumnaan isin hin garre ammaan tana viidiyoo tana oga gartee abdimee ati dhiirummaa qabaannaan bakka jirtamee qofa naa hima bakkuma jirtan naa hima yoon isinirraa hin daleene takka takkatti yoon isinirraa hin kafallee anuu urjii mitiga anuu urjii dana beekta waan hin ta'e. Amma booda yoo inni takka takka isin raaka fallee dachaa godhee jechuudha. Ni bakkuma jirtu bicha bakka kana jirtu. Aboo ati faan abdii dhage yaa kiyyaa Khaalid ati loqoo dhage yoo inni caccabsee nu fata keessan tamaam warra sin keenye yoo inni caccabsee warra sin keenye akka atin duune akka atin jiran yoo inni sin goone anu tamaam san booda inumaa osoo nama takka wayiin godhan jennin ifiifni keessaa baasawan tamaam anu namaa miti. Anu gartee mi anu nama miti wona nuti urji maafu bayi yume abdi oro nuti menu yu dhiisi nuti sutufanne irraayu akkasii mi nuti sutufanne nuti dhiirummaa keessa isaa baafne urji maayu bakkuma wasa fi eessa jiru urji mana si dhuftu bakka jirtu timi me urji maayu nuti dhufne akkatti si ilaala harkaa ni akkasii yaa boo harkaa tan godhi isin waa nama gootanii nagaan jiraatan maashaallah isin raajetin jira isin biyyi isin waa qabaafa bitan isin waa godhiibnaa santaana gana ate salal gana harka wal fam nala biyya maal qabdu manatti sirna mana magaalaa keessaa bochimni Khaalid atis dhagay yoo nuti akka dhalatti isin bochimni imimaan gartee imimaan bishaanii miti yoo nan dhiige isin bochimni anuurla ana sirra tol beebar waa hunda haasaa yoo hunda sirra lallabaalu karaatu gartee mi na sanacee jibbeetin jira ana sugubbatti ol bee viidiyoo isin maraalu an hujiin isin garsiisu man beeka Hujiin isin garsiisudha arraboota viidiyoo marwa viidiyoo dhammaa isin baasanii hujiidhaan bakka jiran namaan himne miidiyaa gubbarraa miidiyaan iyyaaluun faayidaa miidiyaa gubbarraa iyyaaluun faayidaa hujiin bakka jirtan namaaf hima hujiin agarsiisudha jechuudha akka jechuun dhugnee isin dhabnee kun uffanni narra jira uffata ofirraan baas
isin barbaanne tamam mana dhufnee manarraa isin dabnee ulaan cifattanii kaasaroota Efa kaya sodaate nyaako yaa tama esa ne tamme bakuma jirtan san yaa boyo video mata rabbi sin garsi yoo video tun sin bira geesse khota jali ya mani mano bakka bakka naafima mano bakka video tun akka sin bira geesse naahima bakuma jirtan qofa isiniif hin dhufani onne miti sombao qaban sombao namoonni hin qabne sombao qaban bara yaa olun faayidaa takka miidiyaa rajjee nagarumo ni asbayaati bakkuma jirtan bicha maa isaa hin dheessan isaa eessan har'a booda jechuudha kilmaata akkani baasanii abooda jechuudha yoon akka isin kilmaata kan baasne akka isin ol baatanii viidiyoo takka mara yoon miidiyaa raa isin galchine bar Allah akkana isin godhe chaawulun fa inshallah awadi gana usani zame kigana kama ummata kana mana ni minan gamma turangi sana ni ursan mana daineti danne bar mana sani tini di mera khabara wan ana nambe gani beite adiyan sibe gani gizi siagaran sidai sana relative duro fira siegu jira wante an nambe kan dagejin khana yete kuban nagar sifta na isan ra diye akka isan biyedan ra halala silala me yo duga mata me urji ma bakka musafi me o mata kara ko isani fi miti ana tadalafna botana wasafa sarota fatta faida qabda media gubara 24 saa ya olun faida sinin qab yo dhiirataatan asbayaadha kalaas akkasitti wal faamne jechuudha garummoo miidiyaa gubara yaa olu yeroo hunda ish faida sambar afaan kun labbatu irummaa fakkaate ammoo irummaa miidiyaa gubba qabdan kana hujii namatti asimba dubartiin takka takka yubatta dhiira caaltutu jira eega michoon dhiira caaltee isin sodaatan isin ka dhiira caaltutu jira jechuudha isin amma isin maa isaan lamaan walirratti isin geettu kaali difaatti urjii takkitti geettu walirratti ni beeyin isini dhumatte wayyaa abdii haga katti garaa kiyya kana guddee tolbaatee hogga viidiyoo ti gartee viidiyoo muti irra dhaabbattee waan feete haasottu kana tamam viidiyoo ti laatee waan feete haasoo miti onnee qabaanna maali bakka jirtu maal aan himne dhufee mara kaadis hin dhabii maali eessa yaatan bakka yaatan naa himaami bakkuma jirtan naa hima yoon isin hallajaa seentanii hallajaa isin jira seennee laan baatanii ammoo isin jecha gatana dura haasoo turteef waan naan jechi turte hunda dachii qotodduuti garteemi akka hantuuta yoo dachii wanti bolla galte najala baat rabbi najasi baase ammoo yaa abdi gaafmu si argi haa taatoti yoo ina foka keetta shin kutti sin jira arrabana arrabsite kana abdi oroto arrabana arrabsite kana yoo ani sin haqqisiise ani dhiira miti rabbuma walitti nu hafidu tanoo bicha jedha nama bakka waan mesin injeedu wallahi rabbuma walitti nu hafidu yoo arraba kana arrabsite kana arrabatin jechuudha akkan taatoo akka malee taatoo karatti illee taatoo walitti dhufuuf teenya rabbi walitti nu hafidu rabbumaan tokkichi walitti nu hafidu jechuudha shumoon teessa guyyisan bishaan fitte ammoo intaluma asii baasa jetsanii an bakka hin jirsiif ni maati atillee nee sodaatiyyaa bakka jirtu naaf intalaa miti ganda tuutuun buqqaa hootaa waan fidde laalla hundi keessa yoo gisee bu'aan nama waasa ta'u nama keessaa fuumaan goone jaali nama akkana wali gurraddaati hotta yoo niifin anummaan dhalaatu gartee mi magaalaa tana keessa isin nariine kophee dhabayaan isin nariine anu urjii miti maqaa kana jijjiiradha arra booda anu urjii maqaa kiyya kana nifiyyaa tamam maqaa kana jijjiiradha isiniif jee ammoo intalaa isin baasitti san as baasu baadhu waan isin nagootu laala intalli tamsa isaan intala as baasa me ilaale mataa isaanii tu intala tamsidan ايوه في بودا لا